والله العظيم جتشوغا dadhabbii dubartii baadiyaa rabbiin tokkichi bichaan dubbatu hin hojjannaa dadhabnee jennaa miti gubaa ibidda isinii galee ka guyyaa aduun fi mana odoo jirtu aarra kana keessaan ba'u aarri kun saba isinii fakkaachuu danda'a keessa mana ukkaamamaadha keessi manaa ukkaamamaadha sammalee jechuu yoo ibidda asiin itti hojjedha jettu arrabni ibidda arraba jechuu beeytani arrabni ibiddaa kun isin gubee hafuura isin kuta jechuu wallaahi dadhabee achi ayseenuu hanqadhee as taa'ee jechuudha ganamarraa haga takka isin galee korkorkor jedhee walaakin alhamdulillah qooda isaaniiti kanaaf namni viidiyoo kana jaalattan ayyoo teessan yaadattan jiruu aara ibidda jireenya jechuun ayyaam zamaan kaanel ayyaam weellisaan suudaanii isinii galee ayyaama zamaanaa yookiin ammootuyyuu guyyaa duraanii namni yaadattan laayikii fi viyuu walqixa ta'uu qaba viyuun haga fedhe haa ta'u 3,000 ta'uu danda'a 2 ta'uu danda'a wallahu a'lam 5,000 illee ta'uu danda'a viyuunis 5,000 namni viidiyoo kana argitan laayikii osoo hin godhin hin dabrinaa laaltanii warri xumurtan kanaaf amma dadhabe ganaa asii ta'ee eessa deema eessa gala isiniif qabu yaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan isin jaalata isin kabaja wama ta'eefuu jecha alhamdulillah jedhaatanii akkuma isin sarpiraayiz nama gootan anillee nama kiyya nama manguddoo dadhabduu fagoo jirtu isinii galee bootaa akkanaa kana qe'ee akkanaa kana baadiyaa jirtu dhaqee sarpiraayiz godhee gammachiisa wallaahi naa milkaa'ee jira sarpiraayiziin kiyya naa milkaa'ee jira akkami caamman tunnaa taate akkami caamman tunnaa taate naa taate waa mara caalaa jechuudha caamman kunillee barnoota hedduu na agarsiise namni isii godhatee deemu nama lafa deemu korotiin lafaa si waraanaa fireem baarzaafii si waraanaa wanni si waraanne hin jiru isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakka kanallee nama sarpiraayizii godhuuf odoo deemu wanna korotii irraa kufee madaa'ee hagammaa naan fayyine alhamdulillah haa ta'u hundaafuyyuu jechuudha wannan isinii jechuu barbaadu sarpiraayiziin kiyya naa milkaa'ee alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kiyya galanni haa ga'u akka wanti iyallee gammadanii adaadaan tiyyallee namni an bira dhufe jechuu hedduu gammadanii fageenya irraa jechuudha deemee isaan gammachiisuuf hajaa hedduu hojii hedduu dhiisee dhufe garuu naa gammadanii jiranii naa milkaa'ee jira wallaahi hedduu natti tole inshaallah yoo rabbiin fedhee jedhe jechuudha haalan naa mijatee rabbi na haa razzaqu allahumma rizqna rabbiin rizqii halaalaa nutti haa banu kanama keenya gargaarru nama dadhaba gammachiifne jechuudha waan yeroo baay'ee inni argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf nama baadiyaa jiraatu waan magaalaa yoo fiddeef hedduutti tola nama magaalaa jiraatu waan baadiyaa yoo fiddeef hedduutti tola isinii galee wajjijjiirraa jechuudha kana waan ta'eef jecha warrootiin akka hoteessan haadha teessan adaadaa teessan dadhabduu namuma dadhabaa ka ollaa kafraa sarpiraayiz gootan yookiin ammoo kennaa hadiyyaa xiqqoo takka kennitanii fi gammachiiftan wallaahi birrii caalaa qaaman jechuudha ziyaartanii dubbiftanii bira dhayxanii yoo jettan irra caalaa hasanaata ajriillee akkasuma immoo milkaa'innallee gammachuu nama sanirraa argattan fakkeenyaaf namni tokko imala tokkorraa deemee nama addan deemtu nama waliin deemta imala tokko dhaquuf tiraanspoortii meeqa baaftan beeytaa miti maallaqa yoo kenniteef garuu walii yoo deebifte walakkaan sii hafee walakkaa yoo kenniteef maallaqatti guddoodha ka isaanii kennite maallaqni homaa hin fayyadu maallaqa ittiin fayyadamu namni kenna isinii galee wama hin taaneef fixa sanirraa ifaajjee deemtee baaftee gammachiiftee dubbiftee eessaa ka argamne nu jechuudha aaraa fi baadiyaa kana keessatti dhalannee wallaahi jechuudha garuu waan irratti hin guddatiniif numarti kenna yookiin irraa turree dagannee fi hafuurri nuti an amma jechuudha haga sa'aatii kana amma naannoon kun hin oo'u gammoojjii miti badda dareedha isinii galaa jiraa miti badda dareedha hin oo'u sa'aa torbatti yookiin dadhabee akka Saudi Arabiyaatitti sa'a waahida akka Dubaayitti sa'a itiniin akka Ijiptiitti akka naf fakkaatutti maadri anna duraaniin hin beeka sa'a 12 itinaasha sa'a naf fakkaate
warri Ameerikaa halkan keessaa qixxeedha warri Awurooppaa baay'inni isaanii jechuudha isinii galee kun halkanii kun gara guyyaa kun gara maalii deemaa jira sa'aatii kana badda daree waan ta'eef aduun haganuma baati isinii galee garuu keessatti caayettee nama oo'iti warri badda daree jiraatu qilleensi isaanii waan xiqqoo hedduu hedduminaan akka nu warra gammoojjii jiraatu san hin oo'ineef jecha kunummaanuu isaanii oo'a isinii galee narraa bareedanii maashaallah tabarakallah isinuma gammachiisuuf haala kanaan miidhagee taayyoo teessan adaadaa teessan dubartii waan hunda dubartii jechuun wallahi waan hunda haadha adaadaa icciitii isinii galee gammachuu gaddallee dubartii namni dubartii hin qabne hedduun hin gadda adaadaa obboleettii abbaa manaatiif haadha manaati isinii galee dubartii waa hunda kana waan ta'eef akka kana hunda yaadattan warri haadha teessanillee dagattan akka yaadattan warri fira keessan manguddoo akka hodhan teessanillee irraa fagaattan akka yaadattanii haala kanaan sarpiraayizii qofa doon tahiin ziyaartanii deemtanii dhandhama qilleensa baadiyaa dhandhama jireenya isaanii dhandhama jaalala firoomallee akka dhiyeef barattan jechuudha achi dhaquun namatti tola waa hedduu nama fida ani jechuu dhugaa rabbi natti meeta wallaahi al'aazim alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbinaa milkeessee jannaaniin dhufee malee silaa dhufuu hin danda'u bakka sanirra dhiyoo bakka yeroo mara dhaquun natti mijatuuyyuu dhaquun naaf hin mijanne akkuma beeytan sababa dalagaa sababa waan adda addaatiif garuu har'a gammachuu haganan jedhamne qaba alhamdulillahi rabbil aalamiin wallaahi mabsuuxa marra mabsuuxa yaani takhayyalu maal isiniin jechuu danda'a haga ibsachuu hin dandeenye yaani bakka yoo dhiise wayya alhamdulillah gammachuun daangaa qabdu waan ta'eefi rabbiin nurraa tursiisu nuuf haa dabalu akkasitti deebi'ee asis ta'u akka wanti bakka biraallee yoo jiraatan rabbi umrii isaanii kaa'ee fayyaa kenneefi du'aayii godhaafi dhukkubeeyyuu ture ani dhageenye amma yoo dhufee jedhu guyyaa lama dura sirri dhukkubee fayyaan jedhanii du'aayii naa godhaafi akka rabbi isaan fayyisee umrii dheeressee haala jiruu fi addunyaa waan hundayyuu taa'araalee isaanii laaffisu asumaan sabskraayibii fi laayikii hin dagatinaa nagatti horaa bulaa fayyaan faaya viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo baadiyaa inshaallah arguuf teettan hedduu isaa